Daa'imman fayyaa guutuu qaban argachuun hawwii maatii hundaati. Viidiyoo keenya har'aan daa'imman haalli uumama isaanii namoota kaan irraa adda ta'an isin daawwachiisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti waliin turaan affeerraa keenya. Daa'ima harka guddaa Muhammad Kalim jedhama. Biyya Indiyaa magaalaa xiqqoo Jaakandaa keessa maatii isaa waliin kan jiraatu yoo ta'u, maqaa masoo mucaa harka guddaa kan jedhuun beekama. Kalim beekamtii kana kan argate bara 2015 yeroo umurii 8 turetti. Harki Kalim dheerina seentimeetira 33 fi kiiloogiraama 11 ulfaata. Yeroo ammaas guddinni harka isaa dabalaa waan jiruuf guddinni harka isaa dhaabsisuuf mana yaalaatti deddeebi'aa jira. Daa'ima funyaan hin qabne my hair back way back so it doesn't get to my face. Daa'imni waggaa 4 teessaan funyaan malee dhalatte gara haadha ishee keessa osoo jirtu dhukkuba konjeeniitaal ariiniyaan kan qabamte yoo ta'u, sababa dhukkuba kanaanis funyaanii fi miirra foolii funfachuu malee dhalachuu dandeesseetti. Haati teessaa mucaan ishee funyaan akka hin qabne ulfa ji'a 5 osoo jirtu doktoroonni waggaatti manitti akka malee naatus mucaa ishee lubbuun hammachuu danda'u isheetiif akka gammaddee dubbatti. Mucaa qocaa dhalataa biyya Koolombiyaa kan ta'e Dideer Montalvoon erga dhalateeti kaasee foon dhagaa qocaa fakkaatu dugda isaa irratti biqilee waliin jiraachaa ture. Sababa dugda isaa kanaanis maqaa masoo mucaa qocaa kan jedhuun waamama. Ogeessonni fayyaa Ingilaand qorannoo dugda isaa irratti kan gaggeessaa jiran yoo ta'u, qorannoo isaaniin boodas pilaastik sarjarii akka isaaf hojjetan dubbataniiru. Daa'ima saayikilooppsii Jechi saayikiloops jedhu jecha Giriik nama ija tokko qofa adda isaarraa qabu kan jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, daa'imman haala kana keessa dhalatan adda isaaniirra ija tokko qofa yookaan immoo ija isaanii gubbaa funyaan qabaachuun dhalatu. Saayikiloopsiin kan uumamu yeroo ulfaatti dhugaatii alkoolii fi araada garaa irraati. Bara 2018 keessa daa'imni biyya Indoneeziyaatti haala kana keessa kan dhalatte yoo ta'u, ija tokko qofa adda ishirraa fi funyaan malees dhalatte. Waan nama gaddisiisu keessa daa'imni sun guyyaadhuma dhalatte sana duute. Daa'ima harkaa fi miila hin qabne Tiyoon harkaa fi miila malee dhalate. Harkaa fi miila malee dhalatus pileesteeshinii taphachuu fi mana barumsaa deeme barreessuu fi dubbisuu irraa san dhorkine. Maatiin Tiyoo mucaan isaanii harkaa akka hin qabne guyyaa baranitti naasuu guddaa keessa galanis of amansiisuun mucaa isaanii guddisaa jiru. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoowwan amma isin daawwachiisne keessaa kan irra isin dinqisiise koomantii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatiin asiniin jecha viidiyoo biraan amma arginutti nagaatti.